Ililleen ciniinsuu boodaafan jajjabaadha malee maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee. Ililleen ciniinsuu boodaafan jajjabaadha malee maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee. Danna baay'inaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallaggaa Bahaa aanaa Waamaa Galoodha. Yeroo ammaa kana immoo magaalaa Shaggar naannoo Sabbataan jiraadha. Haa ta'uutii akka carraa obboleessa koo Amaanu'eel wajjin karaattan isa argee ani rakkoon keessa jiru yeroo ammaa kana kaleen koo lamaansaayyuu tajaajila ala ta'ee almost failii ta'eera jechuudha. Lamaansaa naa miicamaa jira jechuudha. Haa ta'u malee yeroo naa miicamu kanatti yeroo dheeraadha turtiin irra ture, waggaa 10 fi diyaalisii godhataan ture. Turtii waggaa 10 kana keessatti immoo haalonni an dabarsee chaalenjii baay'ee of keessaa qabu. Innis Ashamaa harka fuunee nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtoob nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana keessanii tole. Egaa akkuma viidiyoo isinitti argisiise kana viidiyoo baay'ee miira keessa nama gashuu nama gaddisiisudha. Warroonni maatiinaaf hin taane mee asumaan maatiinaaf taa'e warroonni maatiinaa taatanii jirtan immoo laayikii tuqaa sheeriilee tuqaan isiniin jedhan jajjabeessuu keessan hin dagatinaayi. Warroonni inni jajjabeessaa jirtan immoo hedduu takka galatoomaan isiniin jedha. Egaa tole viidiyicha irraa hin mure waan ta'eef dhugaa waan baay'ee garaa nama nyaatuu fi waan baay'ee dhugaa ilma namaa kana chaalenjii bii rakkinaa dhiphina yaaddoo bakka biyya lafaa kana keessatti waan baay'ee nama gaddisiisu. Obboleessi keenya kun dhukkuba onneetiin kan qabamedha. Innaa onnee isaa tokko kan lamaan saayyuu jechaadha. Onnee isaa lamaan saayyuu kan jalaa dhukkubsatedha. Haati manaa isaa immoo tokkoon kenniteef kana gara biyya alaatti barreessaniif jechaadha. Tokko siif hin kenna jetteen jechaadha. Biyya alaatti barreessaniif egaa gargaarsa barbaada jechaadha. Akkuma dhageessan Wallaggatti kan dhalatedha. Obboleessi keenya kun nama maatii qabu, nama ijoollee qabu, nama haadha manaa ijoolleerree qabudha. Garuu immoo sababii kana hin du'in jettee haati manaa isaa kun kalee tokko nan kennaaf kan jettee jechaadha. Kalee dhukkubsatachuu kooti dhiifama. Innaa kalee tokko nan kennaaf jettee jirti. Kalee tokkoon ishiin nan kennaaf jette kana biyya alaa deema waan ta'eef birrii guddaa nu gaafate jedhanii baay'ee gargaarsa gaafachaa jiru. Egaa warroonni gargaaruu barbaadan adaraa keessan gargaaraa isiniin jedha. Jireenya biyya lafaa kanarraa ijoo baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbiiti. Mee akkanumatti ilaalame dhugaan dhiphina nama kamii gizeen argu yaaddoo nama kamii gizeen argu baay'ee keessi koo nagadda. Egaa Waaqayyo irraa haa buusu. Obboloonni immoo amma gargaaran amma dhaabatan qabatan immoo bukkee yoo dhaabatanis immoo Waaqayyo isaan haa eebbisu. Biyya keenya keessatti kaanuu yaaddoon dhiphinni bakka waan baay'ee jira keessaa immoo dhufee kan immoo dhugaa rabbiiti akkanatti dhibee akkanaatiin qabe. Waaqayyo balaa akkana sinaa oolchu rabbiin sinaa oolchu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa isiniin jedha. Baay'ee achaa siqote baay'ee viidiyoo isaa sana ilaaleetiin ani waan biraa miti xiqqoodhuma ishii achaa siqu daa'ima isaatti tokko baasee fi nan kennaa fi kootu jette haati manaa isaa jecha hirqitee boossi uffa ijoollee waan dhugaa Waaqayyoo dhibee akkasii namaa baasu rabbi siruma dhibuma kamiyyuu dhibuma kamaa ta'u nama hin dhibin nama hin rakkisin nama hin dhiphisin dhibeen kun baay'ee ulfaataadha. Egaa akkuma amantii keessanitti illee waliif kadhadhaa. Dhugaa dubbachuudhaaf amantii kamiyyuu haa ta'u namni akkuma amantii kiyyaattiin kadhachuu fi barbaada jechaadha. Rakkoo kam keessa kan dhaabate amantii kam keessa iyyuu yaa jiraatu namni nama ta'uu isaatti na gaddisiisa. Namni nama ta'uu isaatti isin gaddisiisa. Gaafa rakkoon tokko namarra ga'u nama sana bakka buutee waarratti gaafa yaada kee keessa buuftee dhiphina nama sanaa argitu keessi gadda jechaadha. Nama bakka si gadda nama ta'uu geettu jechaadha. Kanaaf akkuma amantii keessanitti kadhadhaa fi isiniin jedha. Waan hundumarra kan caalu immoo kadhatadha. Kadhata Waaqayyoon kadhadhaa fi akkuma amantii keessanitti rabbiin keessan kadhadhaa fi egaa isa hin jirre kana jiraachisuu hin danda'a.
kaleedhuma amma duwwaa ta'e dhibamaa ta'e kana fayyisuu hin danda'a. Harki Waaqayyoo homaan dadhabu siniin jedha. Wanti hundumtuu immoo guyyaa qaba. Amma guyyaa isa ga'utti immoo dhiphinnis yaaddoonis rakkoonis namarratti wal guura. Gaafa guyyaansaa darbe immoo guyyaansaa ga'ee darbe immoo hundumtuun darba siniin jedha. Kanaafuu akkuma amantii keessanitti kadhadhaa fi ilmi namaa kun egaa waan hedduudhaan jireenya hedduu keessa darbaa. Keessattuu immoo dhibee kaleetiin qabamuu jechaan baay'ee ulfaataadha jechaadha. Umuriidhaan illee nama jabaadha namni kun. Egaa maal godhure? Homaa miti hin fayya. Abdii qabaachuu caala siniin jedha. Hin fayyadhanii abdii qabaachuutu caala. Kanaafuu akkuma amantii keessanitti kadhadhaa fi rakkina akkanaa sinaa oolchi. Dhiphina akkanaa sinaa oolchi. Boo'icha akkanaa sinaa oolchi. Kaanittuu rakkoon biyya keenya keessaa, dhiphinni biyya keenya keessaa, yaaddoo biyya keenya keessaa anuma wajjiniin argaa oollu kanadha. Waanuma baay'eedhaan ilmi namaa kun rukutamaa jira. Egaa wanti hundumtuu guyyaa qaba. Keessa deebi'ee immoo seexanni ilmaan namaa kana akkasittiin dhibeedhaan yaaddoodhaan waan hedduudhaan rukutaa jira. Kanaaf Waaqayyoon maatii keenya birallee haa dhaabatu. Yaaddoo baay'ee qabna dhugaa waa'ee biyya keenyatiifis yaaddoo qabna. Deebi'ee immoo kun hoggaa immoo dhufeetoo ilma namaa kana gubbaarratti dhugaa nama imimmaansaa akkas dhangalaasu kana ija kootiin yeroon argu. Baay'ee keessi koo na gaddachaa. Ilmaan namaa akkatti dhangala'u kana yeroon argu. Keessi kiyyanaa dhangalaanallee dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf egaa wanti godhan hin jiru. Wanta inni namaaf kenne isumatu namarraa fuudha malee eenyumtuu namarraa fuudhuu hin danda'u. Kan inni godhe immoo maaliif goote jedhaniitoo gaafachuunis hin danda'amu. Waan godheef qaba, waan godhus qaba. Egaa waan rabbiin namaa kenne rabbumatu namarraa fuudha malee nama miti. Amma namaa tokko immoo nama rakkatee tokko bira gaafa dhaabanne immoo borullee guyyaa borullee itti argachuu dandeenya. Kanaafiyyuu akkuma amantii keessanitti adaraa keessan kadhadhaa fi dhugaan viidiyoo kana argee dubartii akkasitti imimmaan ishee dhangalaastu, dhiira akkasitti imimmaansaa kana dhangalaasu mana fincaaniin deemu jedhe dhugaa rabbii jechaadha. Mana fincaaniin deemu waggaa lakkoofsisee hin jira. Bakka rakkina guddaa keessa hin jira. Amma nyaata fi dhugaatii dhaabuu ga'utti hin jira jedhe. Waggaa inni akkasittiin dubbateetoo imimmaansaa kana dhangalaasu baay'ee tokko keessi koo na gadde jechaadha. Kanaafiyyuu adaraa keessanii bukkee dhaabadhaa kadhadhaa fi rabbiin si haa fayyisu. Nagaa kee bakkeetti haa deebisu. Fayyadhaatoo waa'ee fayyina isaatiif illee kadhadhaa fi kadhannaan hundarra caala. Kadhannaanis hundarra caalaa immoo warroonni gargaaruu dandeessan illee gargaaraa isiniin jedha. Qabeenyi biyya lafaa kanarraa hin dhumtis hin dhuftis. Harka keenyatu hojjetee fidas boodas immoo waanuma hin taane hin dhumte jechaadha. Isuma kana isin jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii kooti. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Warroonni maatii naaf hin taane adaraasuma subscribe godhaa. Yeroo baay'ee viidiyoon kan lakkisu hin daawwattu. Nama hedduu keessanitu daawwata. Garuu kan ishii subscribe tuqu sana hin tuqnetu jirtu. Tuqaa miti isiniin jedha. Subscribe godhaati keessaa ba'a. Akkasuma laayikii irree tuqaa. Laayikii yoo tuqtan laayikiin namoota bira ga'aaf barbaachisaadha. Namoota tokko bira ga'uu danda'a jechaadha. Ishii laayikii sanallee tuqaan isiniin jedha. Sheerillee yoo tuqxan hiriyoota keessan bira ga'uu danda'a. Kana keessa viidiyoo hojjetamu tokko irratti waan hojjetamu sanarratti namoonni bakka jiru miti garaa laafanii waan tokko jechuu danda'a. Fakkeenyaaf amma nama kanaaf hojjedhee keessaa nam tokko hin dhabamu. Namni gargaaruu danda'u nan gargaara kan jedhu jechaadha. Kanaafiyyuu laayikii gochuu hin dagatinaa, sheerillee gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Fedhuma keessaniin akkuma fedha keessanii godhaa isiniin jedha. Garuu walaa jajjabeessinuu koomentiis yaada qabdan waan qabdan irrattis immoo walaa haa barreessinu. Dhaggeeffachuu keessaniif illee hedduu takka galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa.
amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii baay 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 hin badu isinirraayi. Viidiyoo tokko yeroon arge immoo dhufee tanan isinitti hafuura baafadha. Isinis immoo ni jajjabeessuun keessan ittuma hafuuf isiniin jechuun barbaada. Chaaw 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 chaaw.